Fayyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa har'aa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Waraanni bilisummaa Oromoo kaampii waraana PP haleeluun himame. Godina Harargee Bahaa aanaa Maayaa Siitii keessatti dargaggoon tokko waraana shiftaa mootummaa Abiyyi Ahmediin ajjeefamuunis himamee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaaf waamicha dhiyeessee jira. Sinodosiin Bataskana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros ifatti hundeeffamuunis beekamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo kaampii waraana PP haleeluun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo kaampii loltoota mootummaa haleeluun injifannoo galmeessuunis himamee jira. Waraanichi godina Shawaa Bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessuun hedduu isaanii immoo booji'uun himamaa jira. Loltoonni mootummaa maqaa Opereeshinii Shanee balleessuu jedhuun sakatta'insaaf qophaa'aa otoo jiranii waraanni bilisummaa Oromoo waboon kaampii isaanitti seenuun haleellaa irratti raawwateen hedduu ajjeesuun kan dhibbootaan lakkaa'amanis booji'uun isaa himamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa guyyoota 10f labsii Shanee balleessuu jechuun labseen bakkoota hedduutti waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhukaasaa jiru. Kanumarraa ka'uun loltoonni mootummaa otoo milkaa'in hafuun barbadeeffamuun isaanis beekamee jira. Suurawwanii fi viidiyoowwan loltoota mootummaa haleelamanii seera miidiyaa waan cabsuuf fayyadamuu irraa of qusannee jirra. Godina Harargee Bahaa aanaa Maayaa Siitii keessatti dargaggoon tokko waraana shiftaa Abiyyi Ahmediin ajjeefamuun himame. Ilmaan Oromoo irratti ajjechaa jumlaa raawwachaa kan jiran loltoonni sirna PP godina Harargee Bahaa aanaa Maayaa Siitii Araddaa Adellee ganda duwwaa tokko keessatti gaafa kamisaa amajjii 18 bara 2024 dargaggoo maqaan isaa Firoomsaa Qajeelaa jedhamu rasaasatti roobsuun ajjeesuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Dargaggoon kun badii tokkollee kan hin qabnee fi konkolaachisaadha jechuun maddeen keenya nuuf himaniiru. Nama siyaasa hin beeknee fi dalagaa isaa qofarratti bobba'ee kan jiraatu sababa tokko malee ajjeesaniiru jechuunis nuuf himanii jiru. Akka maddeen keenya bakkicharraa GMN himanitti ilmi namaa nagaan bahee reeffi isaa manatti deebi'aa jira jechuun akkasumas hidhaa fi reebichi namoota nagaa irratti akka malee dabalaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti namoonni nagaan loltoota PP'n ji'a 3 dura qabamanii turan hanga ammaatti achi buuteen isaanii otoo hin beekamin jiraachuu jiraattonni nuuf himaniiru. Godina Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda bulbulii fi guuttiin safarii jedhamtu keessatti ji'a 3 dura waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggootaa fi abbootii warraa 10 ol oromummaa isaanii yakkuun qabanii hidhanii maatiin deddeebanii iyyaafatanillee hanga har'aatti ji'a 3 oliif achi buuteen isaanii dhabamsiifamuu maddeen keenya nuuf ifoomsaniiru. Namoota qabamanii hidhamuun achi buuteen isaanii dhabame keessaa kanneen maqaa arganne Maammadoo Amadaaliyyi, Maammad Jaafar, Maamushee, Aliyyii Diillaa fi Mitikkuu kanneen jedhaman hoggaa ta'an guyyoota gaafa qabamaniitii eegalee namoonni kunneen haala kamirra akka jiran akkasumas du'uu fi lubbuun jiraachuun isaanii kan hin beekamin kan jiruu fi firoottanii fi maatiin barbaacha isaaniif manneen hidhaa sirnichaarra naannaa turanillee qabamanii hidhamus maddeen keenya nuuf himaniiru. Golee Oromiyaa hundaa keessatti murni PP maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuun ilmaan Oromoo jimulaan ajjeesaa hidhaa akkasumas qe'eef qabeenya Oromoo ibiddaan barbadeessaa jiru. Maatii fi ilmaan isaanii irraa akkasumas abbaa fi haadha isaanii jalaa butamuun dargaggootaa fi maanguddoonni hedduun hidhamanii achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuunis ni beekama. Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaaf waamicha dhiyeessee jira. Dararaa fi gidiraa mootummaan abbaa irree uummata Oromoo irraan gahaa jirutti xumura gochuuf qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa waamicha lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa ilaalchisuun har'a amajjii 23 bara 2024 ibsa baaseen uummatni sirna cunqursaa akkasii ofirraa qolachuuf diddaa geggeessuu qabas jedhee jira. Itti seensa bara 2024 amajjii 3 kaasee hanga 7tti marsaa jalqabaa lagannaa geggeessuun milkii argachuu kan hime ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun
ammas marsaa lammaffaa dilbata dhufu amajjii 28 bara 2024 sa'aatii 12 irraa jalqabuun lagannaan gabaa fi uggurri geejjibaa guutuu Oromiyaa keessatti akka itti fufu ibsi koree qeerroo bilisummaa Oromoo kun ni mul'isa. Waamicha kanaanis sochii konkolaataa fi lagannaa gabaa dabalatee akkasumas hojiin mootummaa akka dhaabbatu waamichi darbee jira. Uummanni Oromoo sirna cunqursaa lubbuu ilmaan isaa kumaatamaan ajjeesaa kuma dhibbaan hidhaa saamaa gudeedaa fi qeerraa godaansisaa jiru kanatti xumura gochuuf diddaa waamame kanatti dammaqinaan hirmaachuu qaba jechuunis ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo ni hubachiisa. Qeerroon bilisummaa Oromoos bakka jirutti naamusa diddaa uummataa waamamee fi qajeelfama bahee hojiirra oolchuu qaba kan jedhu ibsichi hawaasni keenyas yeroo qabutti waan cufaan qophaa'ee labsii baheef bitamuu akka qabus ibsichi ni mul'isa. Morna PP kabaja namummaa uummata Oromoo irraa mulqee Oromoo ajjeesaa bineensa nyaachisaa jiru jalatti callisuun ni hiigaa kan jedhu ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun tokkummaan diddaa keenya finiinsuun uummata Oromoo nagaa argachuu qaba jechuun ilmaan Oromoo maraa itti hirmaachisuun siyaasa dinagdee fi waraana Abiyyi Ahimadiin akka danqitan jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa amajjii 23 ibsa baasee ni addeessa. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros ifatti hundeeffamuun beekamee jira. Hundeeffama sinodisichaa ilaalchisuun dureewwan amantichaa har'a ibsa kennaniin gaaffiin uummata Oromoo otoo hin deebiin hafuun baroota dheeraa fudhachuu isaa himanii jiru. Ibsa gaazexeessitootaaf barreeffamaan kan dhiyeessan hangafni paappaasii kutaa lallaba Wallagga Lixaa Abuune Garbeel afaan keenyaan barachuu fi waaqeffachuuf baroota dheeraaf dhorkamnee turree jedhaniiru. Afaan keenyaan barachuu fi waaqeffachuuf bara hedduu gaafanne kan jedhu ibsichi sinodosii fi mana lubummaa waliigalaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biraa deebii dhabuu simanii jiru. Kanaanis amajjii 14 bara 2015 sinodosii Oromiyaa fi sabootaa hundeessuuf dirqamnes jedhaniiru. Jaarsummaa mootummaatiin dubbii kana araaraan fixuu fi gaaffii keenyaaf deebiin akka kennamu waliigalluus sinodosii fi manni lubummaa waliigalaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gowwoomsaa raawwachuu ibsichi eeree gaaffii keenyas ukkaamsaniiru jechuun ibsee jira. Sinodosiin Oromiyaa akka jedhetti har'a boruu gaaffiin uummata keenyaa ni deebi'a jennee eegnus qaamni kun humnaan Bataskaana irraa nu ugguree mirga bilisummaan waaqeffachuu keenyas sarbee abboonni Ortodoksii Oromiyaa uummata isaanii akka hin tajaajilles godheera jechuun ibsi hundeeffama sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros himee jira. Sinodosiin kiiloo 5 buufatee jiru amma booda Bataskaana Oromiyaa bakka kan hin buune ta'us beeksisanii jiru. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros ifatti hundeeffamuu kan ibsan abbootiin amantichaa amantoonni cina dhaabbatanii tajaajila Bataskaanota Oromiyaa keessatti kennamu akka tumsanis waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaanis hundeeffamuu sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Phexros gaaffii uummataa ta'uu hubachuun tumsa akka taasisuuf gaafatee jira. Ergamni galaana diimaa ittisa gamtaa Awurooppaa keessatti tarkaanfii ijoo fuulduratti tarkaanfateera jechuun Xaaliyaaniin himtee jirti. Ergamni waraana haaraa Awurooppaa galaana diimaa keessatti Xaaliyaaniin Faransaay fi Jaarman waliin tarkaanfachaa jirtu tarkaanfii guddaa ittisa Awurooppaa dhugaa ta'uuf ta'a jechuun ministeerri Ajaala Xaaliyaanii wixata kaleessaa yaada kennaniin ibsaniiru. Kunis erga biyyoonni sadan karoora isaanii mana maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Biraaselitti argamutti dhiyeessaniin booda Antooniyoo Taajaaniin xumura walga'ii kana irratti gaazexeessitootaaf akka himanitti ministeeronni dhimma Ajaala gamtaa Awurooppaa ergama galaana diimaa keessatti yaadame handooniiwwan aleellaa Huutii irraa eeguuf kaayyeeffateef yaada abdachiisaa kennanii jiru. Faransaay fi Jaarmanii waliin ta'uun ergama nageenyaa tiraafika galaanaaf wabii ta'uu danda'u irratti yaada dhiyeessaa jirra jechuunis Tijaaniin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin himanii jiru. Sadaasa irraa eegalee Huutiin Iraaniin deeggaramuun dooniiwwan karaa bishaanii gara bo'oo Suus kaanaalii Masrii daandii anniisaa fi fe'umsa Eeshiyaa akkasumas baha giddu galeessaa irraa gara Awurooppaatti dhufuuf murteessaa geessu irratti haleellaa raawwataniiru. Ixaaliyaan gahee ishee bahuuf qophiidha kan jedhan Taajaaniin ergama haaraa kana irratti paarlamaa Xaaliyaaniif ibsi ni kennamas jechuun dubbatanii jiru. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana bunnaa waa beekooti. Isanis odeessaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork karaa YouTube fi Facebook like, subscribe, follow gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatooma.